Wada geesse, wada geesse, wada geesse, wada geesse. Ali, I'm just doing a recording video for I'm doing YouTube. Sometimes when I'm bored. Sneaker. Yep. Two. I take also from my friend. Another one from Kenya. Actually, this is $80. Start giving me $70. Right hand. Sema lakini si mingi. Kalana pakka. Kurba makan sebentar mana lagi? Betul bukan? Yes. Karena ni betul ini lagi. Kun bari dia kau sampai sini lagi. Alabu. Dekat ini. Mana ni big gaya sih? Yes, ada gaya dua. Garam. Ambasha rodi. Alafu naenda wapi wewe? Mimi naenda hapo tu. Hapo tu? Si mbali. Mimi naenda lakini Mombasa road. Mimi sitaki Mombasa. Naenda mimi nataka Nairobi. Nenda wapi? Alafu hivyo tu. Abang Kenya di pada kutoka biti? Abang Kenya di pada. Ni taa? Oh, abang Kenya di pada di Nairobi. Wallahi Nairobi. Magala Nairobi. Magala Nairobi nanti. Biyya bakka taatee bakki kun akka biyya keenya. Isinii naa kunoo maal jennu hawaara keenya sillee si'achaa jirra. Dhukkeen dhugaa jirta. Dhukkeellee na qorrallee dhugaa jirra. Maal goota haaluma jireenya biyya ormaati. Jireenya biyya ormaa kan dadhabaa. Obbo Galoo. Har'a eessa jirra isa? Har'a bakka nuti jirru Chaarot jedhamti. Oromiyaa. Maaree roon? Chaarot. Chaayiroon. Maal shaayisti gurgurama? Shaayisti gurgurama. Yoo? Yeroo hundaallee Chaarot kan jedhamu kun bakkuma amma bakki nuti jirullee waanti koffii dhugaa jirra. Oromiyaa kaaffee jedhama. Oromiyaa kaaffee. Ati maalitti bartee hanjirtu biyya ormaati? Maalitti bartee? Maal seete egaa haaluma jiru jireenyaa iddoo hundaa nama geessa karaani miilli iddoo hundaa nama geessa. Akkuma dingataa guyyaa tokko nama eebbee otoo deemaa jiru. Yeroon akkana jedhu Oromiyaa kaaffee na geesse ani aanaan beeku jennaan. Ayi nuti humbeene nu yaasinaan jedhan achumaan akka dingataa nama sana fidee dhufee. Maal si affeere namisa? Waanti koffii. Maali afaan Oromooti? Shaayii aannanii jedhama. Shaayii aannanii. Wayitii jettee bara miilkii hojjetta. Miilkiillee hojjeta aannan jechuudha. Wayitii jettee wayitiin aannanii? Wayit koffii jedhamiti. Adii aannan adii jechuudha. Aannan adii. Bunaatii moo aannan adii? Aannan adii. Buna. Wayitii koffii jechuun bara mana tokko eeggatu. Bunaatii jechuun bunni adii jechuudha biyya kam jedhu. Bunni adii jechuun wayit koffii kan jedhan bunni adii otoo hin taane. Maaliif wayit koffii jedhu? Buna aadaa. Wayit koffii. Duuba bunni gurraacha isaanii. Bunni gurraacha aannan yerootti makaan walitti maajadha wayit koffii jedhama. Wayitiin ta'uudhee. Bunni gurraacha isa fidee wayitii. Bunni gurraacha garuu aannan walitti guddisan aannan sun irra darbee yoo ta'e wayitii adii ta'a. Duuba nama si fudhadhaa sirrii numa. Fudhadhaa akkanatti aada akkanumatti nama bara waan ta'eef. Akka aana yookiin immoo kaabichiinoo jedhama. Kanaaf jechuudha. Nama maalitti fakkaatama? Ayyee motora ooftu. Callit leetus nagaa keessa. Nagaa keessa boontuu jedhamtu. Galaana maarree naan jedhee buna adii naan jedhe bunni adii ni jira. Akkasuma galaana. Galaana akkasuma. Akkasuma. Buna adii. Gurraacha jedhama. Aannan gurraacha. Lakki aannan gurraacha hin jiru. Aannan gurraacha hin jira. Aannan gurraacha jira bunni adii ni jira. Doi abbaa motoraa mee motora ooftaa? Motora oofuu yoom jalqabdee?
Asture over darqabe bara kuma lama kuraja. Kudha ja'a. Akka faranjiitti. Dura biyyatti nu oofta turte? Biyyatti baay'ee simiti tokko tokko nu oofatu. Duuba akkamitti barte biyya namaatti? Biyya namaatti jireenyi waan hundaas barsiifte waan ta'eef kanaaf suutuma jedhee akkuma namatti suutee guyyaa qabu guyyaa lama maallaquma kakaffalee nama kan nama mukura namaa oofee achumaan baree isa taaree mootuma baddan baree of danda'e booda mootora mataa kiyyaa bitattee eddasii bara kuma lamaa kudha ja'a kuma lamaa fi digdama waggaa afur Mee wanta sumudate guyyaa dura motora ooftu maal goote namarra baastee dha? Guyyaa jalqabaa nama rukute Eessa dhoofte nama? miilarran bahe. Anuma dhugamu? Kanuma dhugaa'ee Achi hoo? achi bas hin gudda'amne dubaroota lamarran bahe. Lama moo takko si hanqate? Lama. Maali tokko si dhoobe? Tokko naan fiigee tokko immoo fiigdina jala seente. Achumaan lachuurra bahe. Lachuu miiluma? Miilumarran bahe lachuu kuffisee lachuu motora lafarra ciisee. Innaa achumaan That's so bahe. funny. Cristo Olympia? Isaan booda. Special. Isaan booda maana godhaa. Bas kanannee Sumaaleedha. Sumaaleen biyya kanaa moonatti bartee na qabattee. Walirra lolu isaan? Walirra lolu baay'ee walirra lolu walirra isaan tokkicha isa dubara isaanii tokko taanaan bas hirumate. Ayyee? Innaa bas maanan godhadhee mana keemii geessinaan jedhanii mana keemii fuudhee deemee achi keessa lachuu isaanii yeroon geessu gara maallaqa 20,000 baase. Kumni digdamnoo maal diree? Kumni shilingii Keeniyaa 20,000. Maali gochuutti 20,000 Bakka yeroo sanallee anillee akka dingataa afaan hin beeku. Akka tasaa? Akka tasaa afaan gusaalii kan hin beeku. Okay. Afaan gusaalii kan hin beekne isaa walii galanii sobanii isa birrii shilingii 500 1,000 naan jedhu isa 1,000 2,000 naan jedhu. Dawaa uggasitti gurguranii? Daawa'ee. Ayyee. Kan isaan immoo raajii maalii kaasan kana raajii jedhama miti iskaanii jedhama akka asitti iskaanii kana kan kaasan kaasan kana yeroo kaasanii kan 2,000 ka'u 4,000 6,000 naan jedhu. Ayyee. Bakka akkanatti jedhee daawa'ee. 20,000 kee baasite gaa? 20,000. Motora duuba kan jalqabdee gaafas maallaqa isaa fittee kaffalte liqeeffattee Mas kaffalte. liqeeffateen kaffale. Umayyuu kiisii jiru qabu. Shilingii 200 bichaan kiisii qaba. Gaafa jalqabu. Ayyee achi yoo. Bas umaa kiisii Nama qabu. gurguran jennee achi galtee too lammatti sirrii ooftu sirrii jennee warri manaa. Warri mana kanaan jiraniyyuu mee amma bartuutti ennaa lakkii ani maaliin bareera. Ani garuu hojiin seexanaati hojiin kun Sumaaleen immoo biyya kanatti bakka ilaalaan deemtu gaarii walakkaa deemti. Bitaa mirga hin ilaallattu amma nuti akka keenyatti nuti bitaa mirga yeroo giraandii ceenullee bitaa mirga ilaalannee ceena. Isaan hin beekan kana. Akkuma jaaba uffatanii jiru sumatti deemu akka jaamaa. Kanaaf homaa gochuu hin dandeenya waan ta'eef. Inuma dhiiste. Immoo manneessa bas. Achi 20,000 baasee akka dingataa moonnaan akkana jedhee immoo amma soofu tuma dhufe akkana ji'a tokko yookiin ji'a lama ga'u akka dingataa tuman immoo ispiidii aan deemaa jiru bireekiin na didiiti mataatu rongisaa inatti guutti akkana mataatu. Mataatu jechuun baasii kana miti? Baasii isa jedhan sana baasii takka afaan kanatti mataatu jedhamu yookiin keenyatti immoo qixqixii jedhamu yookiin loonchiinaa. Akkana jedhama akka naannaa keenyatti. Ayyee. Isatti bu'ee akkuma ittiin akkana isa bu'eetti motorri haadha isaa caccabee na jala ani garuu akka ittiin fiigee wanni qabadhe mastaawutiin banamaadha qabadhe kuffiyyaa kee Isa gaafa karaa sagaliiti? karaa sagalii Waajjira poolisii dhaqne? eeyyee waajjira poolisii innaa bas achiin adda shari'aan biyya kanaa tiraafikiin dhufee gaariin balleessamu gosaan isuma aaroon gisaayidiidha kan dhufe achi bakka poolis dhaabaa bangaanii jedhan isaanii geessanii isaan booda eddana geessanii abbaan makiinaas qabameen deemee inni afaan biyya kanaati namni biyya kanaati kaashbiilii kaffalee bahe. 20,000. Situ kaffalee moo isa kaffalee? Isatu kaffalee bahe gaarii isaa baafate inni bahe. Motora? Ani qullaatti hafe motorri qochuma ta'e. Ayyee. Booda akkam gootani? Booda bas namarraa maallaqa ammas fudhadhee motora sana qee achi baasifadhee maallaqa 10,000 baasee motora sana achi fudhadhe. Achi bu'ee baasee hojjechiiseen ashuraansiin qaba kataramu ta'e ashuraansii sana qee kassasee ashuraansii sana hojjechiisiiti. Wanti hojjechiiste riisiitti isa hundanaa fidinaan jedhanii hojjechiisee riisiitti sana ashuraansiitti dabarsee ashuraansii faana walii fi jarreen lama walitti hafanii kassasanii waggaa tokko wayii irratti 21,000 naa kennan. Waggaa tokko wayii? Waggaa tokko wayiitti ashuraansiin kun. Saaraa guddaadha. Innaa bas akkattiinanii Jireenya bakka kana fa'aa qabdi? kana fakkaatti. Mee yeroo baay'ee warri motoraa namni itti halkan fa'aa qoranii tokko mana isaanii gaan dhagaa dafaa motoraa hariiroo kan maallaqa isatiin kadhanii fattumanii fa'aa irraa fudhatu kan qabu iyyuu. Sumuutatee wanti akkasii?
waan kana garuu namoota beeku akkamsitti fakkaate garuu namoota keenya ijoollee Oromoo baay'ee irraa fudhatanii na lammiin biyya kanaa amma nuti amma galgala taanan saapura lama taanan nama hin beekne sin feenu gurraalee sin feenu lammii biyya kanaan feenu maaliif in sodaanna amma karaa fagoo bakka nuti hin beekne amma feetu ammoo gagabbaanesi ani feetu amma maaliif gurraalee isaati karan fe'u yookiin lammii keenya Oromoo yookiin Amaaraa yookiin Tigiree yookiin Eertiraa yoo argadhe nan fe'a kanarraa na fe'u Sumaalee karaa dhiyoo fe'a malee nama biyya kanaa fe'uu hin danda'u maaliif wayin si tuqu jedhan yeroo achi baay'ina waan ati qabdu muluu sirraa fudhatu motoriitti illee sirraa fudhataniitu achumatti ati deeqaa 40 yookiin sa'aatii tokko wallaalta iddoo san sirraa fagaatanii obbarta yoo barbaadan sayyummaa si ajjeesuu danda'u. Dansaa akkam nagaa fayyaa keetti haa dhugnu jenne haa dhugnu sawa inna kana fakkaataa jireenyi Naayiroobii isin jechuufi inna akkana kunuuti akkuma isin jedhe durallee yeroo baanu sun birracha moo qotaa tokkicha mee waa xumurreetu mee beekuma shanan tokko nu waaru. Rakkoon qabutti dabarraa fi na rakkoon qabu mee akka goonu shaam keenya qabannee bakka sanatti ceena. Na koy taragaggay suuta jedhachuu kooti afaan kun ka wal goona demoota musaan faana wal taragaggay bakka kana keenya. halkan nama mana cufachaa jiru nu fidde jechuun ka cufachuu otoo hin taane maal ka haaluma jireenyaa sodaachaa waan jirruufi maal sodaata bakkataan ni sodaata yeroo ammaa kana maal sodaan bakkataa yeroo ammaa kana illee waan jedhu amma durii ture malee amma garuu xiqqoo nuuf fooyya'eera. Dur maal fa'aa ture akkam waan akkamii ture dha durii mana bahuu sa'aatii 10 taanaan mana bahuu nu sodaachisa. Bara 2014 bara 2012 mana bahuu nu sodaachisa. Akka jedhanitti maaltu ture dhan baras barsana hattuu nama seenee ati baqaadhaa hattuu waan qabdu murus isaamee yoo barbaade dubarallee daffaree haadhaa fi haadhas intalas walitti qabee daffareetu ba'a. Daffareetu gudeedee jechuudha. Gudeedee afaan keenya gudeedee. Inna bakka akkana waan akkanaafaa ture waan itti qabdu sisaamaa moobaayilii sun qabaatte maallaqa soo barbaadde yoo barbaadde cuubee si keessa kaa'eetu si butee as keessa si dhahee saamee deema. Si ajjeesee illee. Inna haala kana ati jireenyi biyya bakkaa kan masin jechuu gooti. mee biyya kanatti fedhees haa ta'u yookaan rakkattees waan namaa gootee beekta namarratti miidhaa gootee beekta yookaan jalaattee fa'aa yookaan immoo beekaa jalaa fuutee fa'aa beekta. Homaa mammaatti wanta kanallee nan mudannu. Waan akkanarraa beelees hin beeku. Waaqayyoo faa galatu waan qabu anarra kanafte waan poolisii irraa hafte immoo itti nyaata beelee hin beeku. Waan hojjettee poolisii irraa hafte immoo itti nyaata garuu beelees hin beeku rakkattees hin beeku. Galata isaa. Biyya yaaddeetta? Biyya maal yaaduun immoo eessatti walaree? Kiiloo meeqa yaadde? Gara kiiloo 1000 ol. Waan konkolaataa tokkichi baatu. Konkolaataa tokko hin baatu. Konkolaataan tokko kiiloo 1000 sadiitu baata malee. Amma yoo biyya galu murteessite. Amma biyyi Pippisilaa biyya bilisoomseen edanii maatiin galtee biyyatti lafa fudhattu galtee. Maal lafa maaliiti kun osuma argitu Oromiyaan Boorana laali Wallagga laali kun uummanni dhumaa jira eessatti hin gala maalitti hin gala yoo nani gala yoo kun basaatti na keessa baasu. Naannoo keessa baastu warri dhiira biti kan. Maali qaba magaala keessa baasa. Bitattee galtu as biyya kana ni jira. Eessatti kellaa irratti wal arguu hin danda'u. Kellaa Naayiroobii eessatti naan darbisu. Naayiroobitti moo Itoophiyaatti? Amma asii hanga Itoophiyaa seenuu keessa Itoophiyaan seena yommuu warrumti Itoophiyaa yoo kun eessaa dhufee jiranii nagabuu danda'u. Rakkoodha jechuudha. Rakkoodha biyya kottu. Dubbiin ammaatti erga. Baay'ee ulfaatti. Kun osuma arginu miti. Osuma argaa jirru kun Wallagga laali Gujii laali. Biyyi dhumte. Biyyi dhumte buleessa kun. Akka kanaati. Maaltu si ajaa'ibee biyya kana eegalutti? Wanni si ajaa'ibe wanni si kofalchiisaa ta'u wanni si gaddisiise biyya kanatti eegalutti. Ani yeroo poolisiin nan qabillee nan gaddisiisu tan kolfa. Maaliif hin kolfa? Utoo biyya kooti nan aara. Maaliif hin aara? Biyya koo keessatti akkamittiin akkana na godhu hin aara. Garuu biyya ormaa waan ta'eef yeroo isaan na qaban biyya isaanii waan ta'eef ittiin gammadayyuu. Nama biraa olaaltee wanni nama biraa irraa sitti dhagaa'eefaa jira waan si ajaa'ibe isaa ta'u. Wanti homaa baay'ee na ajaa'ibillee jiru biyya kanatti homaa. Baay'ee humti wanti na ajaa'ibe jiru. Yeroo baay'ee baqataan waliin galuu wal jibbaa wal qoodaa jedhu dhugaadha. Baqataan isa biyya kanatti wal qoodu inni harsii wal qooda inni wallaggaa wal qooda inni shawaa wal qooda
biyya kanatti Oromoo sila akka naannaa keenyatti Oromoon tokko jenne dhiiga tokko maal jechuudha Oromoo yeroo mammaaku ollaa fi dugdaan lafaa koo Oromoon kan jedhu akkana jedha yeroo mammaaku na biyya Oromaatti wal malee maal qabna murtillee baala qabaa jedhee Oromoo mammaaka kanaaf nuti biyya Oromaatti wal qabna jennee yeroo nuti nama afaan Oromoo haasofnu arginu baay'ee itti gammadna ture. Baay'ee itti gammadna yeroo nama afaan koo haasa'u. Garuu namni afaan koo haasa'u nakkitti sikiin akkana jedhu waan tokko ganni firaa inni obboleetti ani inni biyya kanatti waan akkanaatu baay'ata. Nah, Oromoo biyya kana keessa jiru. Maaltu jira rin? Wal qoodutu jira. Gosa wal qoodu. Gosa jira. Gosa wal qoodu. Lagaan. Lagaan wal qoodu. Amma maal gochuu qabna duuba waan kana dhabamsiisu nuti akka gahee nurraa eegamu maal fa'aa gochuu? Gahee nurraa eegamu Oromoon akka tokko taanu wal gorfannu tokkummaadhaan. Kaane. Dhugaatuma yaa. Meeqa najalaa yoo qabanoofte. Dhugi maal? Odeessatti maal akkamittiin dhugdaree ka yeroo tokko baay'ee keessa koo nagaddisiisa maaliif haaluma jireenya biyya Oromaan ilaalu wayne takka immoo bagan biyyaa bahee yoo argeen jira dhugaa bagan biyyaa bahee Oromoon akka ulfina walii kennu akka waa tokko walii kennu yookiin akka wal safeessu ilaaluu kun bagan arge biyyaa bahee Oromoon biyya kanatti wal safeessee wal kabaja waliin qabu mee biyyatti amma yoo dhugaa karaa deemaa namaatti goree bishaan noo baasaa jedha. Osoo mana nama dhaqxee akkas jettee maal si mudate sitti fakkaata? Maal si jedhu sitti fakkaata? Biyya kanatti moo? Osoo mana nama dhaqxee tokko nama Oromoo tokko bishaan noo baasaa yookaan nambeela jettee maal si jedhu sitti fakkaata? Bishaan nama baasaa ta'uun jedheen iyyuu biyya kanatti jechuudha. Bishaan hin jiru naan jiru. Maaliif hoo jedhan? Kuni basaasa dheedhu. Kuni basaasa dha. Sobeeto dhodhu. Kun basaasa dha bishaan hin jiru naan jiru biyya kanatti. Ani basaasa biyya sila. Inni eewadheeri. Inni biyya keenya inni naannaa Itoophiyaa moo maal jedha? Inni haala Oromiyaa keessatti yoo ati bishaan kadhaa yoo ta'e yoo midhaan biddeen sii kennee aannan buuskee bulleedhaan sii kennee si obaasa. Quuftee ilmoo qotaa jedhee inni naannaa keenya wal kabaja. Yoo wallaa keessummaa dhufe miilallee walli qabu Oromoon. Hangafa nooruutu jira naannaa keenyatti nooruu jedhu wal safeessu. Anna kanatu baay'ata. Lettafi. Amma nani ta'u. Soke, give na kuma shi sa. Akkas jedhu. Inna kawana kanatu baay'ata sin jechuu goote. Maal itti gaa suuta gaa waan hunduu sirraa deema warra jedhu namni hanguma keessaa dha waliigalaa deema waan jedhullee wayyaa deema. Nagartuu fuula koo kana laali yeroo biyyaa bahu diimaan ture. Amma gurraachee. Amma gurraachee. Maal akkanas gurraachee? Dubbii namaa jettamoo wal qooduu jettamoo awwaara biyya kanaa tamoo qorra biyya kanaa itti. Nee sumarraan. Nee wanni yeroo baay'ee mana namaa dhaqxa sababa wanti ittiin wal qabsiisee hojiidhaan. Jireenya nama keenyaa akka waggaa dhaqxee dhaaltu waan itti jiraatan jireenya isaanii. Jireenyi biyya kanaa baay'ee ulfaadha. Manneen hojii isaanii waggaa dhaqxee ilaalta jechuun manuma kiyyaas ilaalteerta haa ta'u. Akka mi'aalli jireenya namaa nama gaddisiisa moo nama aarsa moo baay'ee nama gaddisiisa. Keessumaa Oromoo irratti baay'ee nama gaddisiisa. Nah, Amaaraanis Tigireenis akkuma biyyatti aangoo qabdu biyya kanattis aangoo qabdi. Manoota gurguddaa keessa galu. Manoota kibilii sadii kibilii afurii kutaa afurii keessa galu. Oromoo yoo ta'e immoo mana Oromoo akka immoo mana kibilii tokko keessa meetira lama kan ta'e lamatu nama saddeettu kana. Mana sana keessa garaagarummaan akkasiin hojii jireenya. Bakka teessumuu qabdu akka dingaa taa'utu mayyuu firri si jalaa du'e ala teessa malee mana keessa teentee namni sadi wal bukkee darbuu hin danda'u. Fakkeenyaaf jireenya baqaati. Sayyummaa maallaqa meeqa qabu kuma kudhan kuma saddeet sagaliin argattu. Biyya kanatti Somaalee fi Amaaraa, Tigiree, Oromoo, Dabuubiif ta'e biyya kanatti. Oromoon tasuma akkuma Oromoon biyyatti butuu achuutti qabdu biyya kanatti illee biyya baqaatti illee achuuf qabu qabdi. Yeroo baay'ee akka dhageetti fooqii fa'aa kan ijaaratan jira warri Itoophiyaa lammii hoteela gurguddaa fa'aa qabatu. San keessa namni Oromoo ni jira. Oromoon tokkittiin hin jiru. Nama Oromoo tokko Naayiroobii keessaa mana Oromoo kaaffee guddaa qaba yookiin hoteela guddaa qaba yookiin mana guddaa qaba jedhan Naayiroobii keessa tokko barbaadeen dhabe. Haaluma hojii irratti bakka hundaan deema Naayiroobii keessa amma Naayiroobii beeku biyya koo Oromiyaan beeku. Naayiroobii sirriitti beeka maaliif haala jireenya Naayiroobii na barsiisa. Haala hojii fi haala walii galii kaachuu na barsiisa. Warra biyyaatti maal jettame namoonni baay'een kan rakkoo siyaasa irraa fa'aa dhufuun illee kan fedhamtu jiru jaalatanii sun taa'ee rakkatan maal jettan? Ani amsan isaanii qabu
biyya ormaatti biyya keenya keessatti summa du'uutu ammaadha. Ani biyya kana waan dhufan illee akkuma ta'etti rakkatanis qabamanis lubbuun isaanii yoo jiraatan dasnee biyya kana illee dhufanii. Maaliif biyya keenyatti kunuunsuma rasaasa wal ajjeesanidha. Kanaafis du'uu manna biyyuun kana dhufee manatti kibili tokko sana keessa taa'ee jiraachuu naa wayyan jedhanii baqataa biyya Itoophiyaa irraa bahee biyya Naayiroobi. Kanatu narraa fakkaataa siin jechuu kooti. Galatoomii bogaloo inta banna yeroo biraa osuma inta banna nu anuma dhugaa sobnee oduu dhugaa ta'e waan jireenya nama keessa naa mudate waan ta'eef dhugaa keeti barnoota nama ta'a warra kaaniifis walitti deebina yeroo biraa sawa affeerraan affeerteef galatoomii ayyee sinillee guddaa galatoomaa jiraadha. Utoo kan du'e galee taata isaa birrii sanatu galaa. Ashawara go, ashawari galani, ashawara go, simale jere garani. Ashawara kurba yoma kana jetta. Ani mali jere ashawari galani, jere. Ashawari galani, yero na jettu mo makan kolle galan